Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii ayyaana Faasikaa walii wajjin kabajaa jirra jechuudha. Namoonnis dudduubatti galagalan jiran kuni tapha wayinii isaan taphachiisuudhaaf kaasaan arginu jechuudha. Waan as keessa jiru kana waan as keessa dhoksee jiru warra fuuldura kanatti dudduuba kanatti mul'atan qofaadha kan isaan argaa jiranii. Asirraa fuudhanii fakkeenyaa fi kana fuudhanii akkasitti irra godhanii yoo argatanii hamma sadiitti asis kan jiru yoo hamma sadiitti argatanii tokko fudhatu jechuudha. Yoo hin arganne garuu hin dhabuu carraa lammaffaa deebi'anii yaaluu jechuudha. Walii wajjin taphannaa taphicha hin jalqabnaa jechuudha. Hin jalqabna taphicha obboleettii keenya feebiirraa jalqabnaa qarqarra ishee dhaabbatee jira waan ta'eef isheen dhuftee nutti agarsiisti jechuudha. In arganne obboleettii eebboon itti fufti. In arganne eebboonis itti fuftaate akkuma dabaree keessan itti fuftu jechuudha. Obboleettiin keenya sitti hin arganne itti fufaa. Milkoofneetis itti fufaa. As milkoofne. Hundumti keessan yoo argachaa jirtan egaa maal akka ta'e hin beeku. Itti fuftisidha. In arganneetis marsaa lammaffaa jalqabnaa carraa jalqabaa irratti hundi keessan iyyuu milkoofne marsaa lammaffaa obboleettii makkeenya feebiirraa jalqabnaa jechuudha. In arganne itu boleh ebot. Wow, eboin argatte argaru turkuta. Cara lemma fama sadiitti argatte tokko fudhattee deemtaa jechuudha. Lammaffaa argatte itti argaru turkuta. Yaali tokkomas. In update. Tokko dhabde lama argattee ture buleetii keetti fufti. Irra guutina. Emil koofne buleettiin keenya. Itti fufaa abbaan dabaree. Emil koofne. Argate rabbilees keenya kalau turkutaa. Carraa lammaffaa irratti dhabdee hin arganne samma. Itti fufi. Hin arganne. Marsaa tokko bichaa sinafaa marsaa kana irratti argachuu qabdu ittuma yaadaa goottaa yoo argattan hin argattu yoo dhabdan hin badhaafamtanii jechuudha. Obboleettii keenya feebiirraa jalqabna marsaa sadaffaadha isa kana isa xumuraate jechuudha inni kun feebiitti fufi. In arganne warri dhaabbachaa harta irratti kadhadhaa masitti. Jadi karaa ishee beektaa argatteetti eebbaa kan turkutaa. Ammas argatteetti amma ammaatti ishee sin dursaa jira. Inni dhabdee jechuudha lammaffaa sadaffaa irratti dhabdee amma ammaatti ishee sin dursaa jira ture. Carraa dhumaadha carraan kun itti fayyadamaa. Argatteetti harka luttu kutaa buleettii keenya argatteetti. In arganne tokko argatte buleettiin keenya itti fufaa abbaan dabaree itti fufaa. Warri ilaalaa waltan sin ilaalaan jira waan ta'eef yoo argattan inni sin dhoowwachuu. Obboleessi keenya argatte harka turkutaafi.
argateera garuutti rukutaa. Nabe. Atau musim itu kau ni curang nabe. Enargan ya boleh sekenya. Abanda itu abanda bari. Enargan ya boleh sekenya milik omne. Arkali terrukutinaf. Milik omne. Amma tokko fudhatanii teessu jechuudha. Akkamitti fudhatanii teessu? Yoo dhuftanii argattan kan argattan fudhatanii teessu. Isinii galeera? Warri argattanii isa argattan yoo argattan fudhatanii teessuun dhugdu warri dhabdan immoo dhugdanii jechuudha. Walii galeerree? Tolee buleettii keenya feevirraa jalqabnaa dhuftee yoo argatte fudhattee teessaa yoo dhabdeen argattu jechuudha. Kottu. In arganne dhama gidduu goote waan ta'eef eebboon kottu. Argatteetti kookama jaallatisa fudhattee isheen fudhatteetti itti fufii. Argatteetta fudhadhu. Fudhadhu itti fufi. In arganneeti in argattu jechuudha. Itti fufii. Akkon qabu yoo argatte jijjiirratta. In arganneetis taa'a bakka xumurameera taphni marsaa jalqabaa taa'a. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenyatti itti bohaaraatti gammadaa akka jirtan shakkii hin qabnu. Ammas chaalenjii kan biraa qabanneeti kan nuti dhiyaannee jirru. Amma immoo akka kanatti haayilaandii kana fuudhanii yaan isaan argaddas waan fudhadhee ta'a akkanatti darbatanii ani milkoomne jechuudha. Yoo darbatanii akkanatti argatanii yoo akkanatti dhaabbateef dhugaatii as kana jiran keessaati tokko fudhatanii taa'u jechuudha. Taphni keenya inni amma ammoo akkasidha. Itti fufna. Eenyurra asiin jalqabna ammoo. Sila isaanirra jalqabne waan ta'eef. Itti fufi. Amma marsaa sadiitti amma carraa sadii qabda amma yaaluudhaaf yeroo sadii darbattee sadii keessa yeroo tokko argattee fudhattee teessaa yoo kan jalqaba argatte immoo nama teessa. Yoo sadan isaa argatte. Tokkuma sii kenna. Yoo argatte ittiin deebitu dhaabbattee yaalta. Teessanii immoo takka mana argattu kun. Naan kun bishaan isaa guutuu lamaan taate. Jedhe garuu dhaabbatteetu ta'e hin arga yeroo sadii qabda garuu carraa biraa qabda waan ta'eef yaali. Milkoofne carraa tokko qabda. In arganne jechuudha. Buleessi keenya sammaatti milkoofne itti fufaa abbaan dabaree. Carraa tokko qabda. In milkoofne buleessi keenyas itti fufaa abbaan dabaree. In milkoofne carraa tokko qabda. In arganne buleessi keenya warri shamarranii simmoo ennaan lama fudhatanii taa'u. Yoo itti fufeetti. Isa lammaffaattan isinii qannasa. In arganne buleettiin keenya teessee yaaluu dandeessa akkasitti toletti. In arganne buleettiin keenyas itti fufaa. Namni ispoortii danda'utu jiraate in argata ture. Carraa tokko qabda. In arganne buleettiin keenyas carraa gaarii.
Agaamin kee bareedaadha. Jabaadha. Waaw! Argatte. Tokko hin dandeessu. Hin dandeessi? Itti fufis. Sadii yaadama sadii qofa jirti kun. Bakka dabarsi. Carraa biraatti uffachuudha. Akkoo carraa biraa warri argattanii akkoo marsaa tokkoffaa qofa argisiin ture. Warri argattanii nima teessu bakka. Itti fufi carraa gaarii. Carraa tokko qabda. Waaw! Obbolee asitti fufi. Waaw! Tokkumaan argattee. Fudhadhu bakka tokko fudhattee teessa. Yoo dhumee warra kaan argatte. Shamarran keenya warra dhiirotaa mo'aa jiru. Milkoomne. Shamarran keenya moolaariin baraasa sirriitti. Argateera boleessi keenya fudhadhu taa'e bakka.